Dhaabbii dhimma bulchiinsaa seeraa fi misooma namaa caffee Oromiyaa hojii misooma godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa sabbataa hawaasitti hojjetamaa jiru daawwate. Qindoomina caasaalee gandaa fi hawaasaan hojiin misoomaa aanichatti hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta'uun himameera. Tasfaa Sulfaa. Koreen dhaabbii dhimma bulchiinsa seeraa fi misooma namaa caffee Oromiyaa uummata aanaa sabbataa hawaas gandaa Baalcii Jimjimaa mariisisuudhaan oomisha qamadii jallisii Jigalagaa Awaash daawwateera. Uummanni gandichaas caasaalee gandaatiin rakkoon isaanii hedduun furamuufi dubbatu. Caasaan amma baddaadha aanadha. Gadi nuu dhufe kun baay'ee gaariidha. Deeta fudhadhaa jechuudhaan gara kiyyaan. Rakkina kee dhaabbatee nama si gaafatudha. Nama barate ati hin baranne ati barattee nama jedhuudha motii. Rakkina keenya laalee bishaan illee nuu baasee amma har'aa xaqqamamne jechuudha. Caasaan kun muufannaa tokko malee sodaa tokko malee hojiiwwan ganda keenya keessa hojiiwwan gurguddoo erga dhufanii gaggeessanii jiru jechuudha. Hojiin gaariin jiraatu seera kooleen furmaataa barbaadan illee kan jiran ta'uu heeraniiru jiraattonni kunneen. Inshuraansii hin kaffalla. Hoo kaffallee dhibeedhaa dhaqne mee maal taate maal rakkatte jedhee namni nu gaafatu hin jiru jechuudha. Gabaree keenya moodeel gabaree jedhanii gazaba keenya baafne horii gurgurre qotiyoo gurgurre kan liqeeffate idaatti bade hamma irratti dhugaan teenya ukkaamamtee hafte isinitti agarsiisu kanallee nu hubadhaa. Maal tola naa kenna nirbata isaati madaabaraan kun mangistiin ajaje gadi nuu kenne hoo nuu kenne maal ta'a. Qindoominni caasaalee gandaa fi uummata gidduu jiru kan isaan gammachiise ta'uu himuudhaan rakkooleen ka'an furmaata argachuu qabu kan dubbatan durataa koree dhaabbii dhimma bulchiinsa seeraa fi misooma namaa caffee Oromiyaa obbo Gabree Urgooti. Xaa'oon dhiyeessiin mootummaan dhiyeessu osoo rakkoon qabaatin raabsiin rakkoo qaba yoo ta'e dafee sirraa'uu qaba. Mootummaan dhiyeessuudha. Raabsiin immoo caasaa as jiruun geggeeffama. Caasaan as jiru sun karaa qulqullina qabuun uummata harkaan gahuun dirqama caasaa as jiruuti. Ijoolleen haaraa bifa haaraan caasaa ta'anii ijaramanii dhufanii fi isin jidduu walitti dhufeenyi jiru gaarii ta'uu isaa nuti itti gammanneerra. Haalli kunuunsaa fi dhiyeessiin bishaanii gaarii ta'uusii kana caalaa irratti hojjetamuu qabaa dubbatu obbo Gabreen. Haga inni midhaan kun guddatee firii kennutti qixa kanaan kunuunsi amma jiru kun yoo itti fuufe qonnaan bulaan kun kan nama gargaaru ta'a malee amma booda qonnaan bulaa gargaaramu akka hin taane abdii guddaa waan namatti kennu. Sababii bishaan hin dhaqqabiniin lafti ammallee lafa jiru jira. Yoo qotame immoo biyyeen isaa wal fakkaata dhiyeenyas qaba bishaan kun dabalamuu qaba.